بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقبتي قريبتك إيه سجيت يا باي يا رب والديفيس أمس قد ديفيس أنا ببان درسي قراتن ونين كتاب الباسا يدوكنا وتم بيتن قريبتي واتكش خلاص أيه إن شاء الله وني برنوتك إنيا حديثة 40 حديثة لما فرّا kutaa lammaffaa jechuun hadiisuma lammaffaa keessa jirra. Kanaaf waa'ee maalii Jibriil gaafatee ture waa'ee islaaminarraa. Har'a immoo kan ilaallu waa'ee arkaana iimaanaa gaafaturraa. Qaala Jibriil ni jedhe fa'akhbirnii naaf odeessii anil iimaanarraa naaf odeessii jedhe. Faqaala ni jedhe أن تؤمن بالله ربتي أمانو وملائكته ملائكة ساتي أمانو إيمان الرانا فوديسي جدين إيماني أكون بيكمو ربتي ملائكة كتاب رسول توقيا كرا قدر خير شر ساجتو ملائكتي ملائكة سات وكتبي كتاب سات ورسول إرقمتو سات واليوم الآخر قويا آخرات وتؤمن أمس أمانو بالقدر قدرت خيره وشره خير إساتي في شر قدر كيساتي جد أما يتوقع تقول لا قال أن تؤمن بالله لا بدا بن ديمني أتي ربي تامنو ميتا هنگو مكانا الدابا فنمي ربي تامنو جيتشم مالي إيمان جيتشم مالي أما إيماني قول باللسان بريتشا قبدا وان انجلو كان قبداس أما سرى بريفتا حفظا إيمان جيتشون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان جتشون كان إسلامنا جتشون ما لجنة الاستسلام لله إيه قراتني تصولة في ستي الاستسلام لله بالتوحيد جنة أتشكي ستي قراني ترى أصولة في ستي جتشون قراتني تقروا إيمانا كان الرب يرو إسلامنا وصون تاني إيمانا ربتي أمانو إيمانا جتشون كان مالي إيمانا جتشون جتشان دبتو قول باللسان الربان دبتو واعتقاد بالقلب قلبي دان يادو الربان دبتو نكم الربا كيتيني أشهد أن لا إله إلا الله أن تؤمن بالله وملائكته ربي تمانو جتشوني إيمانا دروك جنو الربان دبتو جتشون لا إله إلا الله جتشو لا إله إلا الله محمد رسول الله الربان يرو دبتو إيماني سكن توك أما قلبي دا يادو إيمان جتشوني شهادة كان قلبي كيتين نقمان قل ليسو قلبي دا نكمتي يادا أكا ربين توكيشتي قلبي كيتين ياد بيكت وعمل بالجوارح قامان دلقو قامان وان شهادة لمن ست مرتيست وان شهادة لمن الرافقاتو ربي تشاركسيسو ربي دا الراماسي الرهن در رافقاتو إيمان نسكنا أمس طاعة هجت إيماني كيني دبلت يوني في إبادة هجت خيري هجت صلاة صوم أنت خيري هجت هندا إيماني نماني دبلتا يوم معصية هجت إيماني كي نئرتا إيمان جتشون كان دور إيمان بيك إيمان الرقافة جبريل لما فرت إيمان جتشون مالي جدمي وسقافة ما جتي بستا قول باللسان عربان دبتو واعتقاد بالقلب
qalbii yaadu wa'amalun biljawaarih qaamaanillee ibaadaa hojjechuu yaziidu bilxaa ibaadaadhaan xaa'aa rabbii gochuun ni dabalata wayanqusu bilmaasii maasiyaadhaan ni irrataa jechuu. Iimaana jechuun kana ahla sunnaa wal jama'aa biratti. Kanaaf baabiin kanaa baay'ee dheeraadha waan ta'eef wanni kanaa alaa amma silaa waa hedduu jira warra firqaalee hedduutu jira warreen iimaana keessatti wal dhaban. Laakiin nuti kan barannu har'a kan ahla sunnaa wal jamaa irra jiru isa kana. Wanni kanaa alaa iimaanni kanaa alatti hojjetamuu fassaramuu iimaanni hin jiru jechuudha. An tu'mina billaa ati rabbitti amanu. Amma iimaanni maali jenni? Iimaanni waan keessoodhaan hojjetan. Fakkeenyaaf rabbitti amanuun, malaayikaatti amanuun, kitaabatti amanuun, dhugoomsuun, aakiraatti, qadaratti amanuun maaliin qalbii keetiin dhugoomsita jechuu iimaanni. Islaaminaan maali? Waan zaahiraan hojjetamu. Fakkeenyaaf salaata, qaamaani, soommanni waan mul'atu jechuu. Keessotti haa ta'u malee soommanni nyaataaf dhugaatii hundarraa of qabda. Hajjiin qaamaani, zakaan qaamaani. Islaaminaan arkaanni islaaminaa waan qaama mul'atu. Arkaanni iimaanaa waan qalbiidhaan hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ka'ee iimaaninii fi islaaminaan bakka tokkotti immoo walitti qabamee dubbatamee maal jennaan? Iimaanni waan keessooti, islaaminaan waan zaahiraati. Tokko yoo immoo gargar baheetuma bakka tokkotti dhufe hoo islaaminaanis iimaana qabachuu ni danda'a, iimaaninis islaaminaa qabachuu ni danda'a. Anaaf laa ilaaha illaa an tu'mina billaa rabbitti amanuu maal ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah qalbii keetiin jettee arrabaan dubbattee qalbii yaaddee qaamaan hojjettee kanaan rabbitti amantaa. Wa malaa'ikatihi malaa'ikaa isaatti amanuu. Amma gaa rabbitti amanuun tawhiidul uluhiyyaa, rububiyyaa, asmaa'i wasifaatii kan qawaa'ida keessatti barattan sana tawhiida sadeeniinuu rabbitti amanuu. Tawhiida sadeen dhugoomsuun dirqama jechuu. Rabbiin sifa qaba, asmaa'a qaba jettee hunda isaattuu jechuu. Wa malaa'ikatihi malaa'ikaa isaatti amanuu. Wa malaa'ikatihi malaa'ikaa isaatti amanuu. Malaa'ikaa rabbii uumamoowwan isa gurguddaa keessaa isa tokko uumaa rabbiiti, waraana isaati, nuurarraa isaan uume. Akkuma hadiisa keessatti malaa'ikaan nuurarraa uumamte. Jinniin immoo balbala ibiddarraa uumame. Ammoo aadamoo biyyarraa. Malaa'ikaan ergamoota rabbiitii jechuudha. Hojii garagaraa qaban kan rabbiin faallessine yeroo hundaa wamatti kenname qofa kan gaggeessanuu jechuudha. Kanaaf malaa'ikaa hundatti amanuun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf akka Shiicaa fa'aa warra Jibriiliin jibbutu jira. Akka Yahudaa fa'aa warra Jibriiliin jiru jira. Hin tahu jechuudha. Kun hundi isaatu faallaa shari'aati. Wa kutubii kitaabban isaa kitaaba rabbiin qabaa kitaaba gurguddaa fakkeenyaaf Tawraat, Injiil, Zabuur, Furqaan. Furqaan kan Nabi Muhammad, Tawraat kan Nabiyyullaa Isaati. Tawraat kan Nabiyyullaa Muusaati, Injiil kan Nabiyyullaa Isaati, Zabuur kan Daawudi jettee kitaaba gurguddaa afran himame beekuudha. Akkasaa kaanitti yoo akkuma jilmaatti kitaabban gurguddaa rabbiin kan nabiyyootaaf kenne jira jettee itti amanu. Warsulii ergamtoota isaa ergamtoota hunda isaaniittu isaan ergamoota rabbiitii, gabroota rabbiitii, Isaas haa ta'u eenyuunuus haa ta'u gabricha rabbiitii, ergamoota rabbiitii itti amanu. Irra caalaan isaa hoo Nabiyyillaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam jettee beekuudha. Wal yawmil aakhir guyyaa aakhiraatti illee amanuu. Guyyaa aakhiraatti amanuu. Guyyaan aakhiraa ni dhufaa. Akka Yahudaa mormitus miti. Guyyaan aakhiraa ni dhufaa. Namni hundinuu galata galfamaa hojii isaatiin waan hojjete hundaan khayrii hojjetus sharrii hojjetus. Wa tu'mina bil qadaratti amanuu. Khayrihi khayrii qadara qabuu fi sharrihi sharrii isaatitti illee. Qadarri sharrii fi khayrii qaba. Laakiin qadarri kuni bakki jabaan bakka kana. Wa tu'mina bil qadaratti amanuu. Waan rabbiin azalitti sii murteesse sanitti amanuun dirqama keetii jechuu qadaratti.
قدرت أمنون خيره خير قدراتي وشره شر قدرات أما قدركم شر يا فجني ربي شر قدرت دبرسي قدر ما كوني gama ilma namaa laaluudhaan sharri jedhame malee qadarri gama rabbii ilaaluudhaan khayrumaa waan dhukkubni fakkeenyaaf si dhukkubu nama dhukkubu gara ilma namaatiin nutti sharrii wayii nutti fakkaata laakiin khayrumaaf rabbiin sii godha. Kuni maali? Wanjala kee sirraa buusuu darajaa kee ol sii fuuchuu akkati immoo aafiyaan bareedduu akka taate akka of bartuuf akkati immoo aafiyaa yeroo kan qabdu beeytuu fi isa kanaaf rabbiin si dhukkubsa jechuudha. Wanni rabbiin qadaratti sharriin ilma namaatti fakkaatu rabbi biratti bareedaadha jechuudha. Khayrumaaf rabbiin akka godha maslahaadhaaf akkas godha. Qadaratti amanuun dirqamaa jechuudha. Qadarri hiccitiidha. Hiccitiidha qadarri jechuudha. Sadarkaan qadaraa afur rabbiin qadaratti waa hundaa beekeera jettee itti amanuu. Rabbiin ammas lawhal mahfuz keessatti waa hundaa'uu barreessee jira. Ammas rabbiin waan fedhe ni argamsiisa. Akkasuma rabbii yeroo isii achitti qadare sana yeroo barbaade immoo hojiirra oolchaa kana beekuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf qadariyyaa jennaan firqaalee hedduu jira warreen qadarri hin jiru jedhan. Warreen qadarri hin jiru jedhan. Gariin immoo hoo wanni hundinuu maal jedhan qadarri hin jiru jedhanii morman. Namni hundinuu wanni inni hamma hojjetaaru hammuma ka'ee jedhan. Gariin immoo maal jedhanii qadara kana jabriyyaa jennaan jiran. Gabrichi dirqamaadha waan hojjetaaru irratti. Eegalee waa baay'eetu jira wanni silaa haasa'an laakiin sadarkaadhuma namaatiin kennuun barbaachisaadha. Har'aaf qaala ni jedhe sadaqta dhugaa dubbattee jedheen. Sadaqta dhugaa dubbattee. Qaala ni jedhe fa'akhbirnii naaf odeessi anil ihsaan ihsaan irraa gaarii hojjetu irraa immoo. Qaala ni jedhe an ta'budallah gaarii hojjechuu jechuun ihsaana jechuun ati rabbi gabbaru ka'annaka taraahu akka waan ati isa argaarutti gaarii hojjechuu. فإن لم تكن يو أتي تهوبات تراه كيس أغرت فإنه يراك إنسي أرغارا نا أرغارا جديتما أكني وا إنسي أرغارا وان تأفي نا أرغارا جديتي إسا غبري جدين أنا الراف كانوا مترا وانا الرافسي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.